bilisummaa Oromoof TPLF kan mootummaan garee shororkeessotaa jechuun ramadee waliigaltee waraanaa uummachuu isaanii ilaalchise mootummaa naannoo Tigraay kan ofiin jedhuuf waajjirri muummicha ministeeraa ibsa gama isaanii kennaniiru oduudhaa booda dhiyaata. Abukaatoof hayyuu seeraa akka ta'an Abdul Jabbaar Huseen du'anii argamuu ilaalchise qophii addaa qindaa'e qabnaa gara boodaa dhiyeessina. Kan jimaata yeroo mara dhiyaatu qophiin labataas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Pirodiisariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammire, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltimaan hagayya 15 hamma hagayya 24tti Itoophiyaa, Jibuutii fi Yuunaayitid Arab Imireetii akka daawwachuuf deemanu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi har'a beeksiseera. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi jedhutti Jeefrii Feeltimaan walwaraansi Tigraay keessaa ka'ee yeroo ammaa babal'achaa deemuudhaan sodaa balaa namoomaa uumaa jiru akka dhaabbatu gaafachuudhaaf gara Itoophiyaa deemu. Gorsaan dhimma nageenyaa Pireezidaantii Joo Baayiden Jaa Suliivaan fuula tiwutarii isaanii irratti dhimma kana ilaalchisanii yaada barreessaniin Pireezidaantii Joo Baayiden akka Ambaasaadder Jeefrii Feeltimaan Itoophiyaatti deebi'anii gaafachuu isaanii himanii walwaraansii ji'ootaaf adeemaa jiru miidhaa guddaa qaqqabsiisuu isaatiin alatti biyya guddaa addaan qoqqooduutti akka deemaa jiru ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis gareen hunduu atattamaan akka gadi taa'ee marii taasisu waamicha goonaa jedhaniiru Jeek Suliivaan. Lolli ji'oottan 9 itti fufe gara naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatti babal'achuu jiraachuu isaa fi addi bilisummaa saba Tigraay yookiin TPLF garee waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hariiroo uummachuu isaa kan ibse gabaasni Ajaansi Firaansi Pirees sababa lola kanaatiin kan ka'e yeroo ammaa namoonni 400,000 balaa beelaatiif saaxilamuu isaanii gabaaseera. Gareen dippiloomaasii saba Itoophiyaa jedhamee beekamu hojii kanaan dura gara alaatti xiyyeeffatee hojjechaa ture geeddaree dhimma biyya keessaatti luucceffachuu isaa beeksiseera. Miseensonni korichaa waajjira ministeera dhimma alaa Itoophiyaa keessatti ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti duula miidiyaaleen biyya alaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiran dura akka dhaabbatanu ibsanii uummanni Tigraayis ijoollee isaa waraanatti naquu akka dhiisu gaafachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammaa qindeesse ibseera. Koreen waggaa 10 dura hundeeffame kun dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisee bakkeewwan adda addaa keessatti ejjennoo Itoophiyaa ibsuudhaan hojii dippiloomaasii hedduu hojjechuu isaa ibsanii yeroo ammaa haalli biyyattii waan jijjiiramee fi koreen kunis kallattii hojii isaa akka jijjiire himameera. Hooggantoota korichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Xibabuu Ballatee akka VOA'tti himanitti yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessatti rakkina jiruun kan ka'e haalli namoonni hedduun balaadhaaf saaxilamanii akka jiru himanii rakkina kana hir'isuudhaaf saboota gidduutti waliigalteen akka jiraatu yakkamtoonni akka bakka haqaatti dhiyaatan birmadummaa biyyattii tuquu irratti yaaliin taasifamaa jiru akka dhaabbatu hojii saba dadammaqsuu akka hojjetan himaniiru. Dura ta'aan koree kanaa obbo Geetaachoo Ballatee gama isaaniitiin addi bilisummaa saba Tigraay TPLF shororkeessummaatti ramadamuu isaatiin duratti dhimmichi mariidhaan karaa nagaatiin akka xumuramu yaalii gochaa akka turan dubbataniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan miidiyaaleen idilee addunyaa ifatti garee qabatanii biyya Itoophiyaa irratti duula geggeessaa jiru jedhaniiru. Dhimma kana irratti wanti miidiyaaleen kun gochaa jiran akka sirrii hin taane itti himuudhaan akka gareettis ta'ee akka dhuunfaatti akka dura dhaabbatanu dubbachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammaa ibseera. Biyya Afgaanistaan deebisee dhuunfachuudhaaf gareen lolaa jiru Taalibaan magaala gurguddoo bulchiinsa naannoo biyyattii 5 halkan kaleessaa to'achuu isaa beeksiseera. Tarkaanfiin amma fudhatame bakka dhaloota Pireezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gahanii kan taate magaala guddittii naannoo bulchiinsa Loogaar dabalatee magaalota kutaa biyyattii biroo to'achuudhaaf akka jara gargaaru ibsi Taalibaan baase kun himeera. Dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororkeessaattiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjechuuf waliigalteerra kan ga'e humna uummataaf biyya boowwaatti darbaa jirutti duuluuf jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsi sun uummata Affaar irra miidhaa ga'e jedhame qaama walabaa waaltaa sadarkaa addunyaan akka qoratamu gaafate jechuun Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Ibsi maqaa mootummaa Tigraayin bahe kun humnoonni naannoo sana waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun qabsaa'uuf waliigaluu isaanii mul'inatti labseera. Ibsi sun itti fufee biyyaaf uummata gara bowwaatti oofaa kan jiru humna badiisaa garee Abiy Ahmed jechuun kan waame mootummaa federaalaatti duuluuf akka ta'e ibsee jira. Waliigalteen kunis adeemsa biyyattii ittaanu kan milkaa'e taasisuuf akkasumas kanneen biroo waliin wal ta'uuf malee saba isa kamirratti iyyuu ka qiyyaafate miti jedha ibsichi. Saboonni kanneen biroonis waliigaltee kan akka deeggaran gaafateera. Naannoo Affaar keessatti lammiiwwan nagaarra miidhaa ka geessisanis humnoota mootummaatii jechuudhaan ibsi sun himateera. Miidhaa namoota nagaarratti raawwate waaltaa sadarkaa addunyaa walabaan akka qoratamu ka gaafate ibsi kun kanaafis mootummaan naannoo sanaa walta'iinsa kan agarsiisu ta'uu ibsee jira. Humnoonni Tigraay waldiyaa daandii warrataa irratti haleellaa geessisuudhaan magaalaa Nafaas Mawucaa to'achuu isaanii waaltaan ajajaa raayyaa waraanichaa ibseera. Waaltaan ajajaa sun Cacahoo akkasumas naannoo Dabrazit jedhamu raayyaa waraana Itoophiyaaf humnoota addaa naannoo Amaaraa waliin wal waraanuudhaan gadhiisisuusaa beeksiseera. Guyyaa kaleessaa paartiin badhaadhinaa Amaaraa ibsa baaseen humni karaa waldiyaaf Nafaas Mawucaa loo'ee seene dhabamsiifameera jechuunsaa ni yaadatama. Gama biraan waajjirri muummicha ministeeraa dhimma kana ilaalchisuun kaleessa ibsa kenneera. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa uummata Oromoo TPLF'n akka deeggaru dadammaqsuun madaa kaleessaa irraanfachuudha jedhan jechuun Iskandar Fireew Finfinneerraa gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa TPLF irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kallattii kaa'uusaa erga beeksisee ibsi waajjira muummicha ministeeraan kenname kun isa jalqabaati. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pireesii waajjira muummicha ministeeraa Billene Siyyuum gaaffiin isaaniif dhiyaate keessaa ergaan ibsa kenname kanaa labsii dhukaasa dhaabinsa mootummaa kan gam tokko kan haquudha ka jedhu ture. Gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa ka'e kanaaf deebii ka kennan itti gaafatamtuun kutaa pireesii kun akkas jedhan. The statement, Iskandar, it means that the government and the people of Ethiopia together will employ all means necessary to prevent the terrorist TPLF from spiraling. Hiiki ibsichaa shororkeessaa ka ta'e TPLF biyyattii gara sabatiinsi dhabamuu itti dabalaatti ituun geessin dura mootummaaf uummata Itoophiyaa wal ta'uudhaan mala barbaachisu gargaaramu isa jedhudha jedhan. Kan mootummaaf paarlaamaan garee shororkeessaa jechuun ramade waboon TPLF waliin waliigaltee waraanaarra ga'uun kan ibsame eengadda ture. Waliigaltee kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman Billene Siyyuum lamaan waliin hojjechuun haaraa akka hin ta'in tuqaniiru. Dhaaboliin kun michummaa isaanii kana ennaa ifa taasisan garuu balleessaa waliin qabanis ifa gochuu isaaniiti jedhan. In yesterday's public declaration of this unusual marriage between these two groups, which they have acknowledged publicly, Eengadda ifa kan ta'e cidhi hin baratamne kan garee lamaaniif michummaan mul'inatti mirkaneessan haala wal fakkaatuun kan isaan amanan hojii badiisaa sabatiinsa biyyattii booressu irratti wal ta'anii hojjechuu isaaniiti. Shororkeessummaa irratti hojjechuun hiree waliigalaa garee lamaanii ta'uu ibsa jedhan. Dhaaboliin kun gama isaaniin mootummaan federaalaa amma aangoo of harkaa qabu kasirnaa ta'uusaa akka hin simanne irra deddeebi'uun ibsaa turan. Associated Press kan haasofsiise hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo furmaati tokkichi amma jiru mootummaa kana humna waraanaan fonqolchuudha jechuu isaaniiti kan Associated Press gabaase. Itti gaafatamtuun kutaa pireesii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billene Siyyuum waliigalteen dhaaba lamaanii dargaggoota Oromoos ta'e bu'uursitoota ABO biratti fudhatama waan qabu miti jedhan. Dheengadda sabaa himaa biyya keessaa waliin turtii dheeraa kan taasisan pireezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa TPLF yakkinni uummata Oromoo irratti raawwate madaansaa hin qoorree jedhan. Uummanni Oromoo TPLFin akka deeggaru kanneen dadammaqsan diina jechuun yakkan. በጣም የሚያሳዝን ነገር ህዝባቸውንም እንደዚህ ይነቃሉ የሚል ግምት ኖሮኝ አያውቅም። በዚህ ደረጃ ኦሮሞን ህዝብ እንደሚንቁ በዚህ ደረጃ የኢትዮጵያ ጠላት የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆኑ baay'ee nama gaddisiisa. Uummata isaanii akkas tuffatu tilmaama jedhu qabaadheen beeku. Sadarkaa kanatti diina Itoophiyaa diina uummata Oromoo ta'uu isaanii yaadeen beeku. Haala nama qaanessuun kaleessa daa'ima Oromoo snaayiperiidhaan ajjeesaa kan ture. Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu qeerraa akka buqqa'u gochaa akka ture mana hidhaatti guuree ajjeesaa reebaaf humna miila muraa ture fira keeti jedhanii dadammaqsuuf ija jabaachuun hagam diina Oromoo akka ta'e mul'isa jedhan. Ibsa waajjira muummicha ministeeraa kaleessaa irratti gargaarsa namoomaa Tigraay ilaalchisee odeeffannoon kenname jira. Guyyaa dheengaddaa konkolaataawwan gargaarsa fe'atan 277 Tigraayin seenuu isaanii waajjirri muummicha ministeeraa beeksisee jira jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffatoota keenya amma immoo gabaasattaa nutti ceena. Ogeessa seeraaf abukaatoo Abdul Jabbaar Huseen kadu'an rukutamaniitii jechuudhaan obboleessi isaanii obbo Sultaan Huseen dubbataniiru. Waajjira nageenyaa magaalaa bulchiinsa Adaamaa gamasaan qorannaa geggeeffameen reefka obbo Abdul Jabbaar irratti dhiigas ta'e madaan argamu akka hin jiraan hospitaalli Adaamaa mirkaneesseeraa jedha. Hospitaala Minilik biraa ba'iin qorannaa ammayyuu akka hin dhaqqabin ibsee jira. Michuu obbo Abdul Jabbaar kan ta'aniif hospitaala Adaamaa keessaa ispeeshaalistii dhibee keessoo hordofaa akka jiran Dr. Horaan akka dubbatanitti qaama obbo Abdul Jabbaariif naannoo hidhii isaaniitti madaaf dhiigatu ture jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase. Obbo Abdul Jabbaar Huseen ogeessa seeraa fi abukaatoo yoo ta'an jiraataa magaalaa Adaamaa turan. Bultiif daa'imman qabu. Hagayya 5 bara 2013 bulchiinsa magaalaa Adaamaa ganda gadaa yookaan ganda 12 bakka jedhamutti galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 2:00 kufanii argaman jechuun waajjirri nageenyaa magaalaa Adaamaa ibsee jira. Lubbuun darbuu obbo Abdul Jabbaar ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa maatii isaanii keessaa obboleessa isaanii obbo Sultaan Huseeniin haasofsiiseera. Sibiila rukutanii akkasitti jedhan mataa isaa duubaarra kutee ani karaa hospitaala naannoo sanitti jedhanii ani nama waliin isaan beeku. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Makuriyaa Dinquu akka ibsanitti obbo Abdul Jabbaar ganda gadaa jedhamee bakka beekamutti kufanii argamanii jedhan. Ammaa kan adda baasuu dandeenye naannoo ganda 12tti kan kufee argame yeroo sanitti namoonni osoo inni lubbuun isaa darbin dura namoonni achi ga'an jiranii. Kubusaatii fi deeggarsa gochaa turanii bishaan itti naqaa turanii qaama isaan irratti gidduma kana keessatti namoota achitti argaman sanii haadha manaa bilbila ofii kenneefi haadha manaati akka bilbilanii taasifame bilbila saniin haati manaati illee jara sanii bilbiltee dhibee sukkaaraa qaba. Sukkaaraa yoo argattan naannoo sanii kennaadii kan ijoo kana ergaa dabarsiteefi warri naannoo sanitti argamu sukkaaraa barbaadanii akka namatu godhanii xiqqoo itti fure. Ammallee haati manaa yeroo baay'ee yeroo kufuu shufeera baajaajii isa mana yaalaa geessu waan beektuuf isatti bilbiltee dafee mana yaalaa akka geessu kominikeet goote baajaajitti hin dhufee isiinis hin dhuftee lubbuun odoo darbiin isiinis bira geessee biyyee fuudhanii baajaajiinis deemanii uummata keessaa immoo namni yeroo inni kufusan haati garamuu atis qayyitee mijaanii qaamni hawaasa keessa bakka sanitti argame jira. Isa wajjiniin karaa hospitaala Riiftivaalii deemanii osoo achiin ga'een lubbuun isaa darbee kan jiru odeeffannoon nu qabnu. Obbo Makuriyaan itti dabaluudhaan reenfi obbo Abdul Jabbaar eessaa garamitti akka deeme eeraniiru. Egaa kana hakimoonni hospitaala Riiftivaalii keessa jiran lubbuun darbuu isaa egaa arganiin booda karaa hospitaala Adaamaatti akka darbu taasifame. Hospitaalli Adaamaa immoo uffata irraa baasee qaama hunda isaa iyyuu gaggaragaltee laalee dhiiga ofirraa akka hin qabne akkasumas madaa tokko iyyuu akka ofirraa hin qabne arganii gara Finfinneetti akka ergamu riifar godhanii amma bu'aan isaa Minilik irraa kan eeggachaa jirru Finfinnee irraa haalli nu beeknu isa kana. Kana akkuma hin qabnu gara nama du'e kanarratti immoo waan biraa jechuun barbaachisaa miti. Isa manni yaalaa kan mirkaneessu ta'a. Namni rukunnee kan jiru kana nu caalaatti garuu iyyuu manni bakkeen inni deeme sun hospitaalli kan mirkaneessu akkuma jirutti ta'e amma ragaan namaa qabnu hakiimoonni hospitaala Adaamaa keessa jiranii kana dura sukkaara qabaachuusaa dhiibbaa dhiigaa yookaan pireesharii qabaachuusaa hin beeknaa jaanii kan erganii jiranii waa hundaafuu inni kan qulqulleessu manni yaalaa kan qulqulleessu akkuma jirutti ta'e jecha kiyya kanas kan obboleessis kaasee manni yaalaa waan dhugaa tokko hin kenna waan ta'eef sarara qulqulleeffadhe wayyaa amma garuuyyuu ani kan beeku waanuma maqaanidha. Namoonni naannawaa sana turan to'atamaniiru jechuun obbo Makuriyaan ibsanii. Namoonni yeroo sanitti achitti argaman namni 6 ta'u jecha kenneera poolisiitti caalmaa immoo isaan irraa qulqulleeffachuun hin danda'a. Namni to'annaa jala jedhu namni jira. Dr. Horaan barataa ispeeshaalistii dhibee keessooti hospitaala Adaamaatti akka isaan jedhanitti obbo Abdul Jabbaar waliin walitti dhufeenya qabu. Akkaataan itti ilaaluu danda'e odeessa hospitaala bakka bu'uufi kennuu hin danda'u garuu akka hiriyaa akka ogeessa fayyaa haala fayyaa isaa kana dura hordofutti walitti dhiyeenya qabnurraa akka hospitaala Riiftivaalii geessanii bilbilanii naa himan. Bilbilanii natti himnaan obbu'an hospitaala Riiftivaalii dhaqqabutti ooredii lubbuun darbee jira jechuudha. Lubbuun darbee waan jiruuf gaajuma keessatti haala sallaalee gara hospitaala Adaamaatti fudhannee jechuudha. Hospitaala Adaamaatti akka lubbuun hin jirre ilaallu booda gara hospitaala
Miniliikii fudhachuu akka hiriyyaatiin mijeessurraa ka darbe bakka bu'iinsa hospitaalaatiif yookiin haakima koroo hospitaalaa ta'e odeessa hospitaala bakka bu'uusii kennuu hin danda'u. Akka hiriyyaatti garuu wanti irratti agarree qaama isaa irratti naannoo hidhii karaa jalaa kana madaa xiqqoo akka qabu ni mul'isa. Dhiiga xiqqoo qaba mataa lixaa fakkaatuu fi dhiiga xiqqoo afaan irra jiru. Saniin ala wanta ulfaataa qaama gubbaa irratti argamu guddaa hin agarre ofii kiyyaan galaaletti garuu kuniin ogeessa mataa isaa ta'ee fi qorannoo mataa isaa ta'e waan barbaaduuf san irratti guddaa akeekuu hin danda'u amma. Bu'aa qorannoo reenfa obbo Abdul Jabbaar ilaalchisuudhaan Dr. Oraan waan jiran qabu. Haala naaf maatiin haati warraa naaf bilbiluu fi hospitaala dhaqqabuun dura ture qajeelatti haga ammaa addan baafanne haalawwan biraa odeessa guutuun qabu jechuudha. Halkan hospitaala Miniliik ture waan dhufu. Yeroon itti naa bilbilanii sa'aatii 2:02 naannoo 2:02 hospitaala dhuunfaa gahee lubbuun akka hin jirre kan mirkaneesse. Gara Finfinnee gara hospitaala Adaamaa erga fudhanne booda qorannoo du'a boodaatiif hospitaala Miniliikitti ergamuun barbaachisaa waan ta'eef gara hospitaala Miniliikitti barreessinee halkan hospitaala Miniliikii jira. Qorannaan hospitaala Miniliik geggeeffamee jira garuu bu'aan qorannoo isaa nuuf ifan taane yeroo fudhatu. Yeroo inni fudhachuu danda'u hin beeku. Kanaan dura dhibee beekamaa fi fayyummaa isaaniitiif sodaachisu qabu obbo Abdul Jabbaar kan jedhuufis Dr. Oraan deebii kennaniiru. Abdul Jabbaar dursa akkuma nama kamiitu dhukkuba sukkaaraa qabaachuu malee sadarkaa amma itti du'aaf saaxiluu fi mallattoo dhiyeenyatti akkana haarawaa qaba jedhee natti hin qabu. Harma dura yeroo waa dhukkubu akka hiriyyaa dhiyootitti natti hin ture. Dhibba kana garuu odeessa akkasii naaf hin himne bilbilaanis ol qunnamnee wama hajaa biraa dhiyootti bilbilaan ka'uun agarree torbee darbe keessa. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin haadha warraa obbo Abdul Jabbaar argachuudhaaf taasisne ammatti milkoofne. Obbo Abdul Jabbaar yeroo lubbuun jiranitti haqa barbaachaaf namoota hedduudhaaf bilisaan abukaatoo dhaabachaa akka turantu himama. Hanga lubbuun isaanii dabarteettis obbo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota biroo lakkoofsaan hedduu ta'aniif abukaatoo ta'anii falmaa turan. Dhiyeenya kana mana hidhaatii kan hiikaman amma biyya Ameerikaa kan jiran obbo Liddatuu Ayyaaloofis abukaatoo ta'anii falmaa turaniiru. Obbo Abdul Jabbaar guyyaa kaleessaa bakka jireenya isaanii magaalaa Adaamaatti bakka awwaalcha hordoftoota amantaa Islaamaatti sirni awwaalcha isaanii iddoo firoonni waayellanii fi hiriyoonni isaanii argamanitti raawwatameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataati gara sanattan isin dabarra. Akkuma beekamu egaa qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee akkasumas raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Qophii kana qindeessee nan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo har'aa dabarra. Guyyaan dargaggoota baranaa dandeettii waa uumuu dargaggootatti fayyadamuudhaan nyaata fayyaadhaaf gaarii ta'an oomishuun fayyaa namaa akkasumas immoo biqiltuutiif faayidaa qabeessaa mata duree jiru jalatti qophaa'eera. Guyyaan kun tokkummaa mootummootaatiin dhimmoota dargaggoota laallatan irratti hubannoo uumuudhaaf erga bara 2000 jalqabamee qabee baruma baraanuu hagayya 12 yaadatamaa yookaanis kabajamee oola. Haaluma kanaan guyyaan kun barana kamisa kaleessatii fi jimaata har'aa karaa marsaa intarneetii jechuunis oonlaayinii geggeeffamaa jira. Waggoota 30 dhufan keessatti baay'inni namaa akka addunyaatti biliyoona 2 dabala jedhamee yeroo tilmaamamee jiru kanatti nyaata ilmoo namaa barbaachisu baay'inaan akkaataa walitti fufiinsa qabuun oomishuun qofti gahaa mitii jedha. Barreeffamni tokkummaan mootummootaa guyyaa dargaggootaa addunyaa baranaa hagayya kaleessaa yaadatamee oole ilaalchisee baase. Gufuuwwan kaan dhaabbanni kun tarreesse irratti illee hojjetamuu akka qabu eera. Dhimmoonni akka hiyyummaa hir'isuu, hawaasa moggaattiif hirmaachisuu, jijjiiramni qilleensaa dhimmoota saffisaan hojii barbaadan ta'uu yaadachiisuudhaan. Dhimmoonni kaan tarreeffamanis jiru garuu immoo dhimmoota kana hunda irratti sagantaa tokko xiyyeeffachuu waan hin danda'amneef qophii labataa har'aa keessatti haala naannootii fi jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffadhe. Ogeessaa fi nama naannoo kanarratti qorannaa hojjechaa ture. Biyya amma keessa jiraatu Masriirraan dubbisee Mohaammed Ganamoo jedhama. Kan hin baradhe jijjiirama qilleensaa fi guddina yookaan climate change and development saayinsii jedhamu yuunivarsiitii Hawaasaatti irratti barachaatiin ture. Ekspertiiziin kiyya assistant riisarcharii ture environmental research jechuudha. Tole ulfaadhu Mohaammed, rakkoo jijjiirama qilleensaa kana hawaasni addunyaa walqixxee hubateera jettee yaadda? Sanirraa jalqabnu.
Egaa rakkoo kana hawaasni addunyaadhaa walqixan hubannee rakkoon jijjiirama qilleensaa climate change kun rakkoo daangaa qabu miti rakkoo addunyaati. Addunyaan kun biyyootaan kan qoqqoodamte yookaan ardiidhaan kan fooyamte qilleensi addunyaadhaa garuu kadaangaadhaan fooyame poolishiiniin naannoo tokkotti yookaan addunyaa kutaa tokkotti ta'e addunyaa guutuu dhaqqaba. Rakkoon jijjiirama qilleensaa rakkoo addunyaati jechuudha. Kanaafuu rakkoo kana namni walqixa hubateeti rakkoo saniif furmaata waan ta'u tarkaanfii wal fakkaataa addunyaa wal faana fudhachuututu furmaata. Rakkinichi immoo daran kan hammaatu kanneen dinagdeedhaan of hin danda'in kanneen reziiliyaant ta'uuf hin danda'in aanjaan dinagdee humni isaanii fi reziiliyaant isaanii godhin dandamattoota isaan hin taasisintu itti miidhama jechuudha. Umriidhaan olaallee qophiin kun dargaggootaafis waan ta'eef keessumattuu miidhaan. Jijjiiramni qilleensaa haalli naannoo faalamaa dhufuu kuni mee dargaggoota irratti dhiibbaa inni addatti qabu kaasi. Dargaggoonni kanneen lafaa dhufan ammallee maanguddoonni miidhama jijjiirama qilleensaatiin namoota miidhaan kun baay'isee miidhu affeekti godhu keessaati warra duraati maaliif dandamannaan namoota akkaataa yookaan immoo kuusaa jireenyaa kuusaa qabeenyaa isaan qaban irratti waan ittituuf yookaan waan isarratti ijaaramuuf dargaggoonni fi maanguddoonni umriin isaanii deeme mootiyyuu dinagdeedhaan laafoodha hawaasa keessatti saaxilamoodha jechuudha. Gama biraatiin mootiyyuu waan kana jijjiiruuf yookaan mootiyyuu addunyaan tarkaanfii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataatti fudhachuu qabdi. Gama muraasaan booda haalli jijjiirama qilleensaa ammaan kanatti deemuu jiru kuni akkaataa of duuba deebee osoo tarkaanfiyyuu fudhanne osoo akkaataa jireenya keessa jijjiirama ni finneetiyyuu haala duuba deebisuu hin dandeenye keessa ga'uuf deemuu jira. Kanaafuu dargaggoonnis ta'ee labatni waan kana fooyyessuu keessatti gaheen isaanii maal ta'uu mala? Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti haalli itti naannoon kunuunfamu jira. Barumsa ammayyaarraas immoo barattoonni waan argatan dargaggoonni waan argatan jira. Kana lamaan wal maddii deemsisuu keessatti. Dargaggoonni yookaan qaamoleen hawaasaa kan ammaan tana miidhama kanaaf saaxilamoo ta'an kunniin qooda isaan kennuu qabantu jira. Fandiran garuu akka xiyyeeffannoo argatuuf mootummaanis dhaabbileen garagaraas kan dhimma irratti hojjetanis waan kana kaarikulamii ta'eeti osoo akka saabjektii tokkotti jalqabamarraatii barattoonni barataniiti waan guddaadha. Kabiraamotu duudhaa wajjin walitti qabsiiftee ati kaaste Oromoon duudhaa guddaa tokko qaba. Qabeenya uumaa fi uumamaa safuu fi safee fi qaba. Duudhaadhaan muka karra duraa gaaddisa waan kana waan envaayirmentaalii barbaachisoo ta'an kanneen ni kunuunsa. Akkuma waliigalaatitti duudhaan Oromoon qabu kunuunsa naannootiif iddoo guddaa qaba. Duudhaan suni amma kana waan garaagaraatiin faalamuu yookaan jijjiiramuu jira. Isa kana itichanii akka kaleessa duudhaa wajjin Oromoon uumama isaa wajjin uumaa fi uumama wal simsisee jiraatu sanitti deebi'anii qabeenya uumamaa kana kunuunsanii akka qilleensi yookaan envaayirmentiin kenna ilma namaatiif mijataa ta'ee borulleen dhalootni ittaanu itti jiraatu jechuudha. Jechama tokkotti jira ka saayintistoonni waan kanarratti qoratan jedhanii. Envaayirmentii yookaan uumama kana nuti abboota keenyarraa osoo hin ta'in kan nuti dhaalle dhaloota ittaanurraatiin liqeeffanne. Waan kana akkaataa abboonni keenya nu dhaalchisanii osoo hin jijjiirri yoo danda'ame itti daballeeti dhaloota ittaanutti dabarsuu dirqama qabna jechuudha. Duudhaan kun Oromoo bira ture. Duudhaan kun jabaatee akka waan kana itichu irratti hojjetamuudha qaba yaada jedhuun qaba. Kan maa wal qabatee egaa mata duree guyyaa dargaggootaatiif barana tokkummaa mootummootatiin filame an duratti olitti kaasne jechuudha. Akkamitti dandeettii dargaggoota fayyadamuudhaan nyaata oomishuun. Qilleensaafis biqiltuudhaafis namaafis gaarii akka ta'e sanirratti xiyyeeffata. Muhammad sanirratti akka qorataatti bakki dargaggoonni qaban maal inni bu'aa buusudha. Mata duree kana kan filataniif jedhee kan hin yaadu walitti hidhatni envaayirmentiitiif nyaanni qabu jira. Bu'uurri jireenya ilma namaatiif barbaachisu hundi isaatiyyuu naannoo irraati madda. Kanaafiyyuu naannoo keenya kana yookaan wantoota arraan kana nyaata irraa oomishnu fakkeenya maqaa kaasuu dandeenya midhaan nuti nyaannu garbuu xaafii qamadii boqqolloo kanneen hundi isaaniitiyyuu kan irraa dhufan naannoo irraatii dhufanii wanta arra nyaannu yookaan wanta arra itti hajamnu kana jijjiirree akkaataan jireenya keenyaa ka biraa nyaata biraa yookaan aadaa jireenya biraatitti ce'uu dandeenya jijjiirama jireenya hawaasummaa keessatti waan saniifi. Wanta qabeenya uumamaa baayodiversitii addunyaa kanarra jiru kiisuun dargaggeessi humna jijjiirama addunyaati. Kalaqa garagaraa kan uumuudhaan
addunyaa kana jijjiiru hojii dargaggeeyyiiti. Dargaggeessi qaroomee baratee waan barbaachisummaa wantoota kanneen yoo hubate waan kana irratti sirnaan irratti hojjete addunyaa kana isaantu dhaala waan ta'eef waan kana irratti xiyyeeffannoon akka kennamuufi nyaatni bu'uura ilma namaati kan argamu mootiyyuu addunyaa yookaan immoo naannoo keenya keessatti kanaaf wanti kun hedduu barbaachisaa fi wantoota dargaggootaaf bu'uura ta'an keessaati akka ta'e ittiin hubadha. Namni tokko mana ofiitti qe'ee ofiitti wanni gochuu danda'u xixiqqaan maali? San ergaa sannaa dabarsitee xumurra. Hedduu galatoome. Oolmaa guyyaa guyyaatiin namni hunduruyyuu waan ofii keessa ooluun waan fayyadamuun addunyaa kana faalaa jijjiirama qilleensaa kanaaf qooda kennaa oola. Fakkeenyaaf namni tokko bishaan haayilaandii bitatee dhugeeti haayilaandii san karaarra darba. Haayilaandiin kun akka wantoota kaawwanii dafee biyyeetti hin makamu ni turaa jechuudha. Qilleensi yookaan biyyoo san akka inni faalu achiimmoo kaarbooniin isa keessaa biyyees miidhuu qilleensas naannoo keenyas miidhu qooda kennaa jechuudha. Kana malees yoo gara hawaasa naannoo keenyaa hawaasa baadiyyaatti yoo dhufne deforestation bosona ciruu jechuudha. Kaarboonii guddaa waggaa 200 waggaa 300 bosonoota Oromiyaa keessa jiran keessa jira. Gaafa nuti bosona kana cirree gubnu kaarboonii waggaa 300 taa'e maybe ka informationii addunyaa kanaaf baay'ee barbaachisoo ta'an qabu ka qorannoo hedduuf barbaachisu akka hin taanetti seenaa fi ragaa isaaniis addunyaarraa balleessine kanaa ol immoo qilleensa addunyaa keenya faaluu jirra jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan baadiyaa jiru akkuma duudhaa isaa kaleessaatitti qabeenya uumamaa isaa bosona isaa bishaan isaa walumaa gala biyyoo isaa ittisuu qaba. Duudhaa isaa kaleessaa konzervaatiif ta'e envaarmentaala jechuu kiyya itti fuufsisuu qaba. Dhaloota itti aanullee dhaachisuu qaba ergaa jedhuun qabu. Baay'ee ulfaadhu ergaa keetiif yeroo keetis fayyaa ta'e Muhammed. Hedduu ulfaadha galatooma. Miidiyaan hawaasummaa TikTok kan dargaggoota biratti jaalatamu fayyadamtoota isaa harki caalaan dargaggoota ta'e nagaa isaanii fayyaa isaaniitii yaaduudhaan jijjiiramoota adda addaa hojiirra oolchusaan ibse kamisa kaleessati. Sababni guddaan walarrabsoo hin barbaachisne xinsammuu dargaggoota miidhu afaan Ingiliziitiin buulingi jedhamurraa ijoollee kana eeguudhaaf akka ta'e dhaabbatichaan ibse haaluma kanaanis ijoolleen umriin isaanii 13 qabee jiru. Namoota viidiyoo isaan maxxansan laalan eenyufaa akka ta'an laaluu irratti akka hin xiyyeeffanne hojjetamuu isaatiin ibsame karaa biraatiin immoo ijoolleen kun aappii TikTok isaan deddeebi'anii akka hin laalle halkan hirriba gaarii akka argatan jechuudhaan ijoollee umriin isaanii waggaa 13 amma 15tti ta'aniif biyya isaan jiraatanitti sa'aatii 3 qabee akka isaan nootifikeeshinii yookaan immoo ergaa gara isaanii dhufu hin arganne. Godhamaa jedha warra umriin waggaa 16 fi 17 ta'e immoo sa'aatiin sun maanan sagantaa labataan har'aa xumuraa torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina ani Tigistii Gammeetii nagahaan.